مالتي هذا بيتا دانجي دليل ما عندك يجيبني أبو رجع خيط والله أبو ما أقدر أكمل يا ده دانجي خنا دليل ما عندك أكمل بيتي يا ده خنا إيش صار إيش دلال أول بيت نبيه مي تكاسو ما إيجي إسي والبلتني مشاكل سخناسين تاني ووتو سندروا ساتو namni tokko garaa qabaa waliin itti beektuun timaantimii fadhaa shunkurtaan fadhuu hin dhageenye kana hundarraa kasalaan fadhaa biyyeen fadhaa isii dubbattu akka dhageesse maamme wal argaan xiyyaa bitee lakkoofsa ja'a bakka ittasaa hin agarree maamme lakkoofsa ja'a fi sagalii fi kudhanii fi walitti hiidaa dhageesse atuu waan sirraa awwaalanii ja'a qofa si dura qabanii jira jahan tana booda sagali si jiraniiti maamme namni icciitti isaaniitti mutu lisee zakkoo namni tokko irraan fuunaa jaan caalaanis otoo diduu maammeen akkanan ta'ini dhaabbadhu otoo jiru isaan kun hundi beeki yoo duuti fuute qofa akkasuma dhugaati jawaadeen mataan isaa otoo jiru ana jeesaniitu maatitti aanta malee ana dura deemuu qabdu jeen anaatu dhaqee zakkoo irraa fuudhaa jettee beektaa مين ما تانا أنا عرفت يسرع فوزكو فما تدعم صقر دقيقة فرصة قلت أنا لكتي ميلا لمن ديمتون كنا برد ديدا ميسد ديسي إدانيو صدوم سيته أنا جلت دياتي نرافورو بيتي إمامة جوادي كنا نرافورو نديس إمامة جوادي مام ساتو جالانيس إسنم دنوا قبل الله خيسن قرو namni waan san hin arkin isin keessa hin jiru. Jawaadiin waan biraa fixeeti anshaa'ii san biseen shaa'ii jee sanumaaf fixanii kopheeti mataa jala kaadheeti maan hirriiba nagee arrabaa. Hirriiba haasilaayis namni hirriiba si dhoorke. Mishooteetii miti. Isiitu manatti hirriiba si dhoorke malee. Furmaata hirriiba dhoorke malee ilmoon isaa akkam hirriiba dhoorke ilmoo isaa ubri isaa hojii jira akka haati biraa deemtee ilmoon isaatiif inni bakka takka jiranii akkam ilmoo isaa hirriiba dhoorkiti. Amma maalitti fakkaate? Lubbuutti gurraartee baaftee ergatte. Maalitti fakkaate reemma isatti akka nuti shaayii kan nuufsan hirriiba nagee isa raffiftee tokkotti fakkaatu jiru. Way waan hin dhugaadha namni boolliti namuma keessa jiruuf ifaan san asirratti isin haa galu. Maaliif waan kana jaa duraan furmaatee bira mana jira waan ta'eef rakkina isiin irra gaggeessu jirtu san hin beeku. Hin beeku hogguma ala gabbee harka. Guyyaa ala gabbee anshaamanaa kannanii hirriimu bareedaa kanaan rafa. Yaaduma tokko hin qabu. Eessa kaa yaada? Furmaatee mana jirti eessa kaa? Furmaatee mataa gubbaa ta'isi hirriibatti hin dhiiftu. Kana mee micaan ijoolluma kanatti hin dhiifteeti qaayisa bira qotii. Kana keessatti mana kee furmaatee hirriiba si dhoorke malee hirriiba mi'aawa akkasiis rafuu dadhabdeetiin. Hin dadhabne rafuu. Namni jaartee hamtuu qabu eessa rafa? Imaamatoo ruuzoo eessa keessa? Mee maattu gaafii tana tanna gubu jirtu mamarraa waqta tana haasaa waan jirraame ilmoon tummee itti ilmoo tana barbaadu qabdi malee naafetee kun bardiina siitiisa. Arras laakkanumatti dhaqee micoo san irraa fuunee yaadannoo takkaan malee deebine jawaa deessumaa geessee malee nama. Dhayinuu meema mana san silaattu malee. Maaliifin imaamata kanarraa fuudhu? Amma eessa bakkatti galan ni beektaa? Baadiyyaa duraaniin jee. Amma dachaa amma magaalatti. An duraaniin jee bara. Kantiiboota magaalaatii fi kantiiboota baadiyyaadhaa hundaa wajjin marii xumureen jiraan jee. Dhageessee hammaan tana carraa bilisee barbaadu kanaatutu magaalatti isaan deebise. Carraa midhaan barbaadu tana keessaa fursaa isin bakka magaalaa tana keessa taa'u feeti. Garuu bilisa sabaa fi Aayishaan dhukkubaa manatti hin dhiisee biraa dhufe ijoollee ta'e ani asumaaniin kutaa ijoollee ta'e deemu dhaqii ilaaladhu silaayateeni anis dhaqeetiin ijoollee sanallee godhaaf iccitiin tunis afaan hin baane taa jawaadeedha ammoo waraqaan adiin wanni mataa keenya keessaa maaltu beekoo? Yaa juwaadee mataa keessa maaltu bee? Takka ta'e isaan galanii jira. Mataa keessa wanni bee? Hin bayyanan mataa isaa keessa wanni bee? Iccitii furmaateen mari'atee dachiin teenyaa fi manni naa fi inni itti laffaanee jaarre kaartaan isaa harka jiraa qofaatutu ni fajaajeessite wallaahi sakkoo dili kana jaalatee naasoo inni mee taayi. Kaartaan goote malee gurgurtaa.
kaartaan isa harkaa jiraatutu iccitiin ibsaa afaanii bee furmaatee diina ana godhu. Kaartaa sana isii harkaa qabaadha hamma isii. Kaartaa kana idda isa bira jiraatu si bira silaa jiraate. Fagoo namatti galchite mana. Ilmoo afurii mi ilmoo sadii miti 23 yoo qabaateewu furmaateen maqaan qaba. Abbaa dattiiti abbaa manaa du'aan ta'eef. Silaa isa harka jiraate. Wanni sun harka jiraachuu isaatiitu biliseef isa baa miisisu jedhu. Duba usii isin ammoo inni zakkoodhaan dura ajjeesaa yattuuf juwaadeen dura ajjeesaa wanni yattuuf zakkoo warra qarqaa qabatteeti akkasi duutuun fedhe jechuudha. Asirratti qoodaan qabuuf naa keeyseeti gaafii qabdu sun haa dhiyeessi. Dheengadda guyyaan jawaadee caalaadhaan tilmaama godhee fi dhaqanii fuudhan san zakkoo dura jawaadee jeeseetiin zakkootti aansaadha. Jawaadee silaa'uu garaan an ajjeesu dura zakkoon ajjeesaadhaaf eegu sunis. Dubbiin dachaadhaa zakkoo yoon dhabe ijoollee takkitti silaa guddootanii nan irratti xiyyeeffadhe fuudhe lameen matanaan ajjeesaadha. Sabaa dhukkubaa Aisha dhukkubaan dheengadda jawaadeen dura ajjeesaatti jawaadeen mana dhaqee ani yoomuu du'a isaanatti himaniidha kan inni eegaa jiru. Jawaadee dhageenya dhayina jeeti amma kana keessa furtaa kana keessa dhayina isis karaarraa meessine jeen tanaaf furtaa kana eeggachuu jira. Isiin amma maaliif jijjiirte? Aisha dhukkubaa sabaatolii dhukkubaa. Laa ilaaha illallah kijiba akkanaa meelaa. Kana keessatti bisee zakkoo namni tokko irraan fuunyaa jiran caalaanis otoo diduu maammeen akkanan ta'ini dhaabbadhu otoo jiru isaan kun hundi beeki yoo duuti fuute qofa. Akkasuma dhugaati kun jawaadeen mataan isaa otoo jiru ana ajjeesaniituma atitti aanta malee ana dura deemuu qabdu jeen. Anaatu dhaqee zakkoo irraa fuudhaa jettee beektaa. Mee nama taanaa naa dhuftee sirraa fuudhuu zakkoo furmaateedhaan saqa dhageeffadhu sagalee tana lekkitti. Miila lameen deemtuun kana biratti 28 idaanii yoo 30 siitee ana jala dhiyaattee narraa fuudhuu miti. Imaamata jawaadee kana narraa fuudhuu hin dandeessu. Huccuu tana waan biraa dhiisi ilmoo lubbuu namaa dhiisi huccuu tana fuudhuu hin dandeessu ati. Mee ati intala eenyuuti zakkoo micaati dhiyattee ilmoo tana zakkoo gaafachuu dandeessi furmaate gaafii takkitti tana deebisaa naa kanne ati eenyume maal ilmoo tanarraa qabda mee natti himi. Wanni ati ilmoo tanarraa qabdu hangan takka jirtu qaanyiidha wanni kanaatu waan akkanaa tana hin dubbatin obboleetti deemtu dhalaadha sittiin immoo waa hundaa'u. Ilmootee sanii tana heddummeesseeti qilleensa xiqqisoo jijjiirree fi akkana nurratti kophee nu keessa fiigu jiru. Ani intala Abdallaa ni taatiin. Mee maaliif hin intala ammattee badala jawaadeedha obboleessa zakkoo. Dhageessee? Osii. Ani furmaatee Abdallaatii miti jetteemi. Kootu narraa fuudhi. Badala jawaadeedha obboleettii zakkoo ta'e. Halli lagaa akkasumallee wanni biraa ta'e isiin taatu jirtu. Kana keessatti miskiinticha maammee dheengadda fidee maallaqa sii qabne. Namni fedhukannaa isaatis haa ta'u tanamaatis fuudhee si fidee yeroo ati rakkatte keessatti dhufee si fure tokko galata qabaa bi'a. Galata qabaa dafteeti. Har'a kannaa maalleen suuqa zakkooti. Rifattee maalleen suuqa zakkooti. Eega qoofte malee. Caalaanis maal jaabeeta. Dheengadda maallaqa tokko maammee kannee jaaniiti. Maallaquma santu mana kana seenee mashaakilee kana nu deemaa jeeni bira. Wallolo jiran. Wallolo jiran. Kana jira walitti haakaasu jidduu nu haa baasu laallotee. Kana keessa gowwaan keenya maal jaabeeta. Waa takkaan dubbadhaa. Takkaa miti 30 takka duraan dubbattee maaf irraatti murteessin. Gaafaan takka siin jee intala tanatti seenin siin juusan takka jetteetumatti seente har'a takkaan dubbadhaan deemaan kashaayin achi sii kannamte. Anshaayii san giseen dhuge. Akkumaan hirriibatti rafuun beeku akkatti ilaal yaada tokko dhiisee rafa giseetu san maaliif itti kanatti yaadu. Hiraar biraa gabbee wallaahi meedhiisi. Hiraar irraa gabbee alatti. Silaawoo amma dhiiga hanqaala jirtu kana deeffatte. Dhiiga hanga kana ammaas guyyaa hanga kanatti haasaka isaa dhabgootu. Shaffaati ga dandeessu. Saniin booda akkana ijji. Ammoo ijoolleen shaffaattu hajuwaaduma shaffaattu malee. Yaada takka dhoorkitee waan yaadu dhoorkitee waan tanaa yaadaan qabu. Sammuu isaa
takka jawaadeen jiru dhagartu halkan san akkana deemaa bira zakko laal imaamata mataa raqaayitee miikaa ruusaa fannifatee ilmoo qabatee harka muusa qabatee mee jizaara qabatee ruusa dafee mijaatu fi khaturu dhalumaaf beeka wayyaa jawaadee carraa kee rabbiin arrasirra mudee furmaatee rabbi dhalumaaf beeka yoo fileetee bittee honka san jawaadeen abaarsa qaba rabbi qaalitti musiibaa tana mataarra isa kaaye laa ilaaha illallah awo abaarsi inni qabu isallee galaafatee anallee galaafatee diga barsi maaltu si galaafatee dodotti hundi yaanne bakka arra inni rakkatutti rakkachuun kee dhoolamu arra silaa dhaabbatee hammaatus tolus obboleessa kadhisakko ammoo caalaa taate maammee taate hordoftoota hormaa taate bifa du'aatee taate jara kana jidduu wannummaan takkatan abbaa fadee galchuuf hin jiru. Isa maal? Dhimma takka nam tokko keessaan qabdu. Okkotee waan hin nyaanne gubattu isaan maal ta'aa jira? Ani taati bultiitii yana diide hangaan furmaatee bultiisii isii fi du'aatee adda facaasu takkatti nageenyi kiyyanuma hin jiru. Irraa isin dhaabbaddu. Ija diimtuu hanga agarsiiftu. Hangaan adda facaasu takkatti. Innummaan sunuu qooda siin qabu. Abbummaa mana keetii sunuu qooda siin qabu. Ani barganaa kana jalaa hin galuun siin jee muraa mataa kiyyaa. Furmaatee fi du'aatee jalaa hin galuu ani. Diinummaan kiyyaa fi isaan diinummaan kiyya bultiin tiyyatuun baduu sababa isaaniititti. An saahiboota du'aateen isaallee naannaa guji'een akka nama tokkooti kopha yaamee mari'addeeni isiin tan dhiisifame ta'e isiin na gootame waamee qata'een asirratti ol bahee haasawuu hin taaneen na keessa jira takko. Takka inshallah takka illee waan ol bahee naasoo inni. Tarabbii caala asirratti meedis khayru maammees haa ta'u jawaadees furmaatees haa ta'u caalaas caalaayyee